somana dabre kessaa awwii wajjin turre hadafi abbaa keenyarra dargaggoo kerroof karre. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota TV Amiltaan bakka jirtan maratti nagaaf jaalalti rabbii tiyyalleen isin haa dhaqqabdu. Bakka ji'a Ramadaanaa kan barkum tokkoof 442 faatiin isiniin gahe. Ramadaan Kariim warra baranaa kan bareedduu nu haa godhu jecha. Jiini Ramadaan ji'a milkiitii, ji'a jaalalaa, ji'a tokkummaatii, ji'a rahmataatii. Jiini kun ji'a guddaadha. Ji'a Qur'aanni kabajamaa guddaan keessatti buufame, ji'a waan gurguddaa hedduu keessatti qabatee jirudha jechuudha. Waggaatti yeroo tokko kan nu bira gahu yoo ta'u, hawaasni Islaamaa hundi ji'a kan hawwii guddaadhaan eeggata jechuudha. Ramadaan dabree namu waan carraaqate yaa Rabbi nurraa qeebalii jechuudhaan hanga ji'a jahaa kadhachaa turanii, ji'a jahaan asaana ammoo yaa Rabbi nuun gahe kadhachaa turre. Fedha gooytaa taana ammoo ji'a Ramadaanaa kana gahuu dandeenye jirra. Alhamdulillah. Egaa Ramadaanaan wal qabsiisnee turtii gabaabduu goonaa akka dargaggoota naannoo Boolee Mikaa'el yookiin naannoo Ayyaran Baatti turtii gabaabduu goonu kana keessatti gaaffiiwwan bohaartiitiif akkasuma Ramadaanaan wal qabatan gaafachaatiin akkasuma ergaa bagatti isiniin gahee isin biraan geenya jechuudha. Kanaafuu isinilleen Hamilton TV banattaniiti mana keessan keessa teessanii nu hordofaa yeroo gaarii akka dabarsitan abdii qabnaa. An Awwii Kadiir ogeessi kaameraa Jibriil Isaalin wajjin jira. Turtii gaarii isiniin jaa gara qophiitti. Shaarul Qura'aana naa dhufu ati dhufnaa warri milki isilaarrafu jedhanii. Egaa ji'a kana keessa namni khayrii barbaadu hundi halkanii guyyaa ibaadaan yeroo isaa dabarsa jechuudha. Meegaa gaaffiiwwan bohaartii gaatti fufnaa jechuudha. Obboleeyyan kiyya kana bira argaman jechuudha. Haala sumanaatiin wal qabatee sumannaan akkamitti qophooytanii eegaa turtanii maal karoorfatanii jirtan ji'a Ramadaanaa kana keessa jechuudha. Inshallah jiini Ramadaanaa kun waggaa guutuu kan eeggataa turedha. Waggaa guutuu kana eeggannee ji'a 12 keessaa tokko kan arganne. Na kana immoo itti qophoofneerra inshallah seeraan. Ayyee mee waan addaa waan ati ji'a Ramadaanaa kana keessa godhuu karoorfatte maal inni waan addaa? Alhamdulillah kan yaadee akkuma naqimee bakkuma hin danda'uuni alhamdulillah nama rakkataa tokko. Maashaallah. Guyyaa guyyaatti amman qaburraa akkuma kootiin nan gargaara. Ayi gaaffii bohaartii irraa Ramadaanaa ala baanee jechuudha. Waan an jeerre deebitee jirta. Walitti qabaan qabaa keenyarraa maal qabaa walitti qabaa keenya qaba? Walitti qabaan keenyarraa maal qaba walitti qabaan keenya maal? Walitti qabaan qabaa keenyarraa maal qabaa walitti qabaa keenya qaba. Saffisaan jettu walitti qabaan qabaa keenyarraa maal qabaa walitti qabaa keenya qaba? Walitti qabaan keenyarraa maal qaba? Walitti qabaan qabaa keenyarraa maal qaba? Walitti qabaan qabaa keenyarraa maal qaba? Qabaa keenyarraa walitti qabaan qabaa keenyarraa maal qaba walitti qabaa keenya qaba? Walitti qabaan qabaa keenyarraa maal qaba walitti qabaa keenya qaba. Maashaallah. Jirmi kun jirma ilma Ibroo Ali. Jirmi kun jirma ilma Ibroo Ali jee. Jirmi kun jirma ilma Ibroo Ali. Jirmi kun afaan saffisaan dammaqina sammuutiif mala. Jirmi kun jirma ilma Ibroo Ali. Jirmi kun jirma ilma Ibroo Ali. Jirmi kun jirma Ibroo Ali. Jirmi kun jirma Ibroo Ali. Jirmi kun jirma Ibroo Ali. Jirma ilma Ibroo Ali. Jirma Ibroo Ali. Galatoomaa yaalii waa gootaniif egaa mee Ramadaanaan bagatti isiniin gahe namaa jechuu barbaadda yoo jiraate TV Hamilton irraan dabarfadhu maqaa kee dhaheeti. Baadiyyaa koo Abdul Hafiz Jamaan jedhama. Maatii kee. Bagatti isii gahe jettaan. Siinillee baga siin gahe. Atoo ayi dabaladhu. Ammallee TV Hamilton arjaadha waan ta'eef. Hiriyaa koo Khaliifaa. Bagatti isii gahe jetteen. Bagatti isii gahe Ramadaana gaarii. Ramadaana ittiin argatu. Kana hayyee. Anillee obboleewwan kun nima hundaan bakka rabbiin isin gahe godinyaa hanga tokko argamu mana Hafiz Jamaan. Nasi ijoollee baay'eedha godinyoonni kiyya baay'eedha waan ta'eef haadha koo abbaa kiyya bakka godinyaa dhimma keessatti kana kana ta'e. Bagatti isin gahe jettaan. Bagatti isin gahe obboleewwan nama isinillee bakka rabbiin isin gahe hunda keenyaan rabbiin irraa taqabbalu. Ayi galatooma Ramadaana gaarii isiniif haa ta'u. Ramadaana Kariim. Ayyee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مكان كينيو محمد عبد الرحمن. أيه. مكان كي عبد الرحمن عبد. مكان كي جمرات علي. أيه بقى رمضان هذا نسين جاي جاتي. مي سمنا رمضان مال فكان. سمنا رمضان عالم بريد هذا. أيه. عالم بريد هذا كمالين لكم بتشتري وجرا. مي جي رمضان كان كيس مال فكر ورفتني جرت وان غاري وان فكينيا القرآن قرأته وزيارته مال نية تني جرت. واني رني بكا وانو رمضان الله نغني
وأنا ما بقى مسجدا في صلاة في قرآن خينا قرأوا بجا هاي أتوب بلي سخي wan dia bakka qur'aana qiraanee bakka taraawii deennee minaan bakka tan min dorsee gabaqiyya gaafii bohaartii isin gaafadha amma gaafii bohaartiin kuni waan anjee irra deebisanii jettan jirmi kun jirma ilma Ibroo Aliiti. jirmi kun jirma ilma Ibroo Aliiti. Saffisaan jee jirmi kun jirma ilma Ibroo Aliiti. jirmi kun ilma Ibraahimiiti. jirmi kun jirma ilma Ibroo Aliiti. jirmi kun jirma ilma Ibraahimiiti. Saffisi jee jirmi kun jirma ilma Ibaaliiti. jirmi kun jirma ilma Ibroo Aliiti. jirmi kun jirma ilma Obayiiti. jirmi kun jirma Ibroo Aliiti. jirmi kun jirma ilma Ibroo Aliiti. Saffisaan jee gaa jirmi kun jirma ilma Ibroo Aliiti. obboleessa kee ati maqaan kee eenyu? أنا مكان كي عبد جرامة. mee simannaa maal fakkaata? سمنا الحمد لله بريدة. maal faa karoorfattee jirtu? ونين كرور فدي. أسرتي مقالة كانتي نما كنيا نما ركتي. كرجارو. ji'a kana keessa جيا كنا خيسا. miskiina wajjin dhaabbatte مسكينة كنا وجي برد أبني وجي أبني وجي جراتشو فينيتشولا. akka dhuunfaatittoo كتوم فاكياتي كسيادة كروك هكذا ما تكرون بيهو. ibaadarraa afaa fakkeenyaa fi salaata taraawii salaatuu quraana qara'u mee maal fani jettee هندا يعني جرا نسالنا قرانا نكرانا. بكا وهندا mee yeroo ramadaanni dhufu maaltu isinit dhagama yeroo ramadaanni dhufu Bakka nu gammachiisaa. maal faa si yaada mee maal faa yaadattan achi yeroo ramadaanni Yoo gisee Ramadaan geemu. Gisee Ramadaan dhufee gammachuu adda takka nama dhagama. Gammachuun nama dhagamtu Ramadaanni jiini Ramadaanaa ji'a biroorraa adda waan ta'eef ji'a ibaadaan keessatti qeebalamtu hizaabarra qeebalamtu waan ta'eef deebiin mallee ji'a shayxaanni keessatti hidhamu waan ta'eef ulaan jannataa keessatti banamtee ulaan azaabaa keessatti cufamtu waan ta'eef gammachuu hedduun dhagama soomana keessa jechuudha. Ibaadaa fi quraanaaf qophaa'uu waan adda addaa waan akkasitti nama dhagama. ayyee galatoomii amma obboleessa kee gaafii bohaartii gaafadhaanii jechuudha waan injii irra deebitee jetta walitti qabaan qabaa keenyarraa maal qabaa walitti qabaa keenya qaba ولك كمان كنا مالك مالك. yaal ayyee jee walitti qabaan qabaa keenyarraa maal qabaa walitti qabaa keenya qaba ولك كمان كنا مالك ولك كمان. jirmi kun jirma ilma Ibroo Aliiti. جرمي كون جرم إلمو أليت. jirma ilma Ibroo Aliiti. jirmi kun jirma ilma Ibroo Aliiti. جرمي كون جرم إلمو أليت. ayyee eenyu yaala walitti qabaan qabaa keenyarraa maal qabaa walitti qabaa keenya qaba Walitti qabaa keenya maal qabaa? Walitti qabaan keenya qabaa maalirraa qaba? walitti qabaan qabaa keenyarraa maal qabaa walitti qabaa keenya qaba Walitti qabaan qabaa keenyarraa maal qabaa walitti qabaan qabaa keenya qaba. Walitti qabaa keenyarraa maal qabaa qabaa keenya qaba. walitti qabaan qabaa keenyarraa maal qabaa walitti qabaa keenya qaba Walitti qabaa keenyarraa maal qabaa walitti qabaa keenya qaba. ayyee hedduu isin galateeffadha ramadaan gaarii isiniif haa ta'u dhumarratti namoota bagattii isin ga'e jechuu barbaaddaa jiraata. Ummata Islaamaa akka Itoophiyaa kan jiran maraaf baga Rabbiin ji'a gammachuu ji'a jaalalaa kanaan isin ga'eechuu barbaada. Aadaa obboleettii tiyya aadaa obboleettii abbaa kiyya baga nu gammachiisee. maqaa dheeyite eessi jiraatan godii jiraatan maqaa abbaan kiyya Abdi Mahamad Umar maqaan ummaa tiyya Halima Umar Ahmed. maal niyyaan kiyya guddaa rabbitti naa guutu saddaqachuu illee hin barbaadu ayyee nama daara dhabe daara baasu barbaadu nama beela baasu hin barbaadu akka ani niyyadhutti harka kiyya guutu naa kennu saddaqachuu hin barbaadu ibaada rabbii wajjin salaata shananii wajjin rabbi salaata shananii qadaanutti hin godhii ramadaanni kun siif maalidha akkamii ibsita mee akka dhuunfaa ramadaanni kun siif maali ramadaana maal haqa keenya ramadaana amma obboleeyyan keenyarraa haadha abbaa keenyarraa nama ollaa keenya keessaa nama nuti beeynurraa ka waggaa kana ga'uu hawwu ka ramadaana kana ga'uu hawwu garuu ka asin geenye hedduu jira ati garuu rabbi fedha gooytaa tanaa si ga'e maaltu si dhagama ani kanuma gahu iyyuu alamii guddaa natti ramadaanni kun siif ka dhumaate otoo siin jedhani yoo ramadaanni kun ka dhumaate otoo siin jedhani akkami dabarsitame ji'a kana wallahi ani waan qabu wajjin gurjaa keessa bahentiin dabarsu hin barbaade ta boruu tanallee shulluqaa boruu kanallee ayyatiyyaa wajjin hin jaaladha haadha tiyya likki malee ramadaan kariim maqaa dha'iitiitti haadha tiyya shamsiyyaa muhammadi eessi jiraatan jamoo kan ayyee bagattiin siin gayyattee jirtaan ramadaana gaarii isiniif haa ta'u galatooma السلام عليكم مكو أحمد akka gaarii isii jaaladha abbaan kiyya immoo waggaatan armii rabbi itti dhufte isaanii sanillee rabbi jaannataan gammachiise
tajedhamtu baga itti isiniin gaye itti aansee immoo Maammad Huseen Aliyyi baga ittiin isin gaye maatii isaa guutuu walitti fira kiyya guutuu hunda waliinu baga ittiin gaye baga isinillee baga gaye galatooma baga ittiin si gaye isinillee baga isiniin gaye Naaji jedhama Naaji Shaadam jedhama Hawwa Shandiristi tiya abbaan kiyya moo Shaadam Kabiru Mari baga ittiin si gaye jetteeni baga ittiin isin gaye waggaa kana guutuu ada mana kiyya irbee nagasa intala too geexuu kabbadaatiif birqii kabbadaatiif baga singeen jedha obboleettiitti giiftoo kaasaa obboleecha kiyya xelawun kaasatiif obboleecha kiyya dheerecha kaasaa lammee kaasatiif obboleettiitti askaalaa kaasaa obboleettiitti leelloo kaasatiif obboleettiitti yeenuu kaasaa haadhati hundaanuu haadhati adaanuu mukonniniin hundaanuu baga singeeyanii jedha mucaa arreef dhalate tokko bara kana dhalateen waaqayyo naaf haa guddisuun jedha ani kabbadaa kaasati siif haa guddisu waan hundaanuu baga geessanii jettee dabarfatee jira maqaa keenya kan kiyya kabbadaa kaasati uummata Oromoo maraanuu baga singeeyee jedha baga siinillee baga singeeyaa ana dhufu ushaarul quraana na dhufu ati dhufna warri milkee sila rafuu kalotori rabbi ibraa isa dhufu ji'a kana je lotorii nama hedduu gaa jechuudha warra lotoriin gaa rabbi nu haa godhu egaa wantoota keenyaa gaa sagantaa keenyatti illee bu'aaraa jirtanii abdii qaba egaa jiini ramadaan kuni kennaa ummata muslimaa hundaati kanaaf ummanni islaamaa yeroo ramadaan dhufu jaalalaa fi kabaja guddaa qabaa fi jechuudha akkasuma gaa hojiiwwan gaggaarii ji'a ramadaana kana keessaa raawwataman keessaa jechuudha zikrii gosa ibaadaa kamuu irratti jabaachuu harka qalleeyyii ollaa keenya jiran yaadachuudhaan waan qabnurraa kenninee fi gammachuu ramadaanaa kana wajjin qooddachuu sadaqaa yookiin kennaa rabbiif jecha kenninu baay'isuu yoo ta'u hojiiwwan gaarii dalaynu kana hundaaf rabbiin khayroo kaanitiin ajrii isaa addanuuf godhee jira jechuudha dacha jiini kun keessummaa guddaa keenya kana immoo akka inni nurraa fedhutti simannee gaggeessuudha qabna warra ibaadaa fi zikrii irratti jabaachuudhaan ji'a kana gaggeessuu rabbi nu haa godhu egaa ammallee sagantaa bakka takka deddeemeetiin gaaffii bohaartii garagaraa gaafadhaa jidduudhaan daanatiin alallee baanee keessa buusnaa nu wajjin turtii gaarii isiniin jedha ammallee ramadaan kariim رمضان يا رمضان أهلا بك ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقى جاء رمضان خمبركم توكوب دبا أفرتمي تكا أفرتمي سدي ما لسه أفرتمي لما بقى ولمانو بقى أكره كوس جرتي بقى وقاكم تقوم دبا في أفرتمي لما ولمانو بقى نوجي أمة الإسلام هندانو بقى نوجي إنجا ميكا قبينا تقول أتورتي أكم تري أمسي سومن يخون إيجاسيني أمو كارو ريتك أبتو سومن أنا دوغا دا نتي خارورن انكبو نتي فكنيا درغغوني روباي ونو نتي كامنو ماليو تي خجت ساته روباي غزي سومن انالتي اونلاين ربي خنا خي صافا باني اونلاين بقوان براتو جو اونلاين رتي وندي توجرا امو يرو سومن سينو خنا اونلاين علمنا ما واي خاني ديسه اونلاين خرا ربي دي ربي وجي اونلاين ربي سينو قبا ديجن خارورا قبا اكسمت بوليين كي يلين جچو واي اونلاين ربي وجي سينو قبن جيتن شال الله خايو قبدو خنا جل هريف سوداف يا هذا قبدا يشودا ما شاء الله وانت ساده مي اكدوبات رمضانكم سيف مال الرمضان يتشناف هدو بقى وان جي سلين قبو باتي خبجمتو ربين باتي دلما خيسا باتي نوخني باتي رمضان تنوخني تنمو نوخنو داف وان تنارغتو داف خنا نيما جيتن فدا الحمد لله يشودا غباچو باتي تنتا شينا دا نور اباتو دونتين باتي تي galata guddaan gammachuudhaan nu bira deemtu ta'uudhaan hawwaa gaaffii bohaartii takkasii gaafadha waan yaanjee irra deebitee jettaa jirtu jirmi kun jirma ilma Ibroo Aliiti jirmi kun jirma ilmoo Aliiti irra si deeba jirmi kun jirma ilma Ibroo Aliiti jirmi kun jirma ilmoo Aliiti irra takkaan si jedhu jirmi kun jirma ilma Ibroo Aliiti jirmi kun jirma ilma هيا ولك أبان كباخي نرى مال كبا ولك أباخي نكام ولك أبان كباخي نرى مال كبا ولك أباخي نكبا نرى كبا ما شاء الله تاتي يا إيش تيجو كذا تيجو سي با هدو ميسي سفسان تيجو كذا تيجو
xica Ayyee beekaa wanni siin jee ramadaanni kun siif kadhumaati otoo siin jeeme ramadaana kana akkamitti dabarsuu feete mi'ee dhugumaan jechuun waan kana keessa ta'eeti. yaa Allah odoo kadhumaati naan jaani akka naan jaani hin barbaadu ramadaana si dhumaati. Otoo jeeme odoo naa jaame silaa akkamittiin dabarsuu barbaada bakka hatta nyaataaf dhugaatillee dhiisee bakka bishaanuma bakka lubbumaan jiraadhutti ibaadaa qofa halkanii guyyaa bakka quraanaa fi hadiisa bakka qaraa quraana qaraa zikrii godhaa bakka ibaadaa irraa wajjin waan hin jiruun yoo kasnaan jaan. Ani barre yoo amma ramadaanni kun siif kadhumaatti je'ame haala kanaan dabarsitaa jechuudha. Garuu namni guyyaa du'u hin beeku maaf akkanatti hin dabarsu? Tun namoonni hundi fakkeenyaaf yoo fakkeenya na fudhatte akkan duuti tun ana haadha niitii godhadhee maatii horadhee mana fooqii ijaarradhee makiinaa bitadhee bakka san booda hajjii faa tar 30 faa dhaqee san booda duuti na dhufti jeetiin laala malee akkanumatti bakka nam guyyaa keessaa duutaa tana yoo bakka jecha rasuulaatiif quraana irraa faa laalee ifamansiise malee nafsee lubbuun tusi fudhattu kanaa kana. Ayyee dhumarratti namoota bagattiin si ga'e jechuu barbaaddu jiraate carraasiif kan. Namoonni bakka baga ittiin ramadaana bara kum takkaa fi akka lakkoofsa jira bara kum takkaa 442 kana baga ittiin siin ga'e jechuu barbaadu jalqaba irratti uummata musliimaa guutuudhaanu baga rabbiin ittiin siin ga'e jedhanii kanatti aansuudhaan immoo warreen iddoo adda addaa jiraatan musliimoota keenya musliimoota naannoo hunda keessa jiran addunyaa guutuunu baga ittiin siin ga'e jedha akkasumas jammaa keenya jammaa warjoollee teenya jammaa salaam warreen wajjin waraan turre jammaa nurul islaamii fi jammaa salaam magaalaa Ciroo baga ittiin siin ga'e jedhanii akkasumas sheekh keenya tokko sheephaa yoo sheekheenya jabaadha sheekha sanillee baga ittiin siin ga'e jedhan asumaanu. Maashaallah siinillee baga ittiin siin ga'e. Ayyee baga olumaan itti nuun geessu. Qophiin ramadaana kanaaf godhee ture qophii guddaadha. Takkaffaa qalbii tiyyaa jechuun hara rabbii akka dhiyaattu dilii takka kan duraan dilaayee ture irraa akkan toobadhu somana kanaaf ammas rabbi zakkaruu karoora guddaan qaba. Dabalataan ammallee masginni baranamaan banameef hawwii guddaan qaba. Yoo akka tasaa fakkeenyaaf masgida manuma salaataa ajajni jedhamu yoo bahe ibaadaa haala kamiin dabarsuudhaaf qophii jira? Ibaadaa itti karoorsuuf yoo akka nasiibaa masginni hacufamu taate ollaadhaa wajjin saahibanii wajjin mana bal'aa tokkotti akka salaannu wayim gibbii takka salaannu karoorsineetti. Fardii jiranii irratti ammas sunnaawwan jiranii jira ramadaana kana keessa hojiiwwan gaggaarii dalagaman akkuma jiranii ta'e ati wanni akka fardiititti itti karoorfatte. Somana kana keessa karoorfadhe tokkoffaa quraana likkitti qara'uudha. Yoo hangam xiqqaattee guyyaatti jechuun juuzaa 3 4 hanga 5tti lammaffaa ammaas namoota musliimaa hedduu wajjin taa'ee rabbi zakkaruu zikrii faa godhu waan khayrii haasa'u dabalataan ammaas namoota tokko waa xiqqoo ta'anii waan nama gargaarsa fedhu gargaaruu khayrii akka kanaa kanarra karoora guddaa qabna. Ayyaama gaafii bohaartii si gaafadha. Gaafii saffisaan jedhamu waan ijji irra deebitee jetta jechuudha. Jirmi kun jirma ilma Ibroo Aliiti. Jirmi kun jirma ilmoo Aliiti. Jirmi kun jirma ilmoo Aliiti. Irratti deebi'u. Jirmi kun jirma ilma Ibroo Ali. Jirmi kun jirma ilma Ibroo Aliiti. Jirmi kun ilma ilmoo Aliiti. Jirmi kun jirma ilma Ibroo Aliiti. Jirmi kun jirma ilmoo Aliiti. Tabiraasi godhu walitti qabaan qabaa keenyarraa maal qabaa walitti qabaa keenya qaba. Walitti qabaan qabaa keenyarraa maal qabaa walitti qabaa keenya qaba. Walitti qabaan qabaa keenyarraa maal qabaa keenya qabaa. Walitti qabaan diggamjee. Walitti qabaan qabaa keenyarraa maal qabaa walitti qabaa keenya qaba. Walitti qabaan qabaa keenyarraa maal qabaa walitti qabaa keenya qabaa. Ciicoo cidha xiijoo ciicoo cidha xiijoo. Ciicoo cidha ciijoo ciijoo cidha ciijoo. Ciicoo cidha xiijoo. Ciicoo cidha xiijoo. Saffisaan jee. Ciicoo cidha ciijoo. Ciicoo cidha ciijoo. Ayyee mee amma ramadaana kana keessa mudannoo ati qabdu akka ramadaana dabree irraa mee fakkeenyaaf maal yaadatta wanni si mudatti jira? Ramadaana somana dabree kanarraa wanni na yaadadhu guyyaa takka atorarri jaanii jira beekte karaa argee kan isa bira turre gizee sa'aatiin 8 akkana geessu osoo iraata nyaatiin turre gizeen gajjuuni akkasumatti rafne bari'ee jira lakka mana keessa waan hin turre bari'ee jira sa'aatii waan deemde sa'a lama akkana ga'ee jira gizee latti somanni na dabree jira ijoolleen na dhiistee kutteessaa jee akkasumatti nyaata nyaadhe
gizeen gabbee jau sa'aduu saalam mudannoo kana qabdaa jechuudha mudannoo tanan qabee bagatti isin ga'e namoota jechuun barbaaddu jiraate tokkoffaa irratti haadhaa fi jechuudha ollaa kiyyaan jechuudha balisa kiyya afaan baga si geenjaani bakki isaanitti argaman ciroo aanaa cirooti madichoo bakka jaamutti argaman isaaniin baga isiniin geenjaan akkasi sheekha kiyyallee sheekha abdii fi namoota quraana naqaraa isan hedduudhaan baga isin geenjaan muslimtootaanillee baatiin tun baatii isiniif gammachuudha khadiinaaf jechuudha garee shayxaanaa isaa rifachiistu isiniif raahaa ka garee biraatiif jechuudha gaddaa khataate baatii tanaan baga gammaddan akka nama rabbitti amanetti baga gammaddan warra seera rabbitti hojjechuudhaaf gammaduuf baga gammaddan bushraakum ijaan maqaa keessanirraa kaasaa بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو لزخية هو يجرانا خنو خيتي في غلطومي سنجتا مكان كي يقولون نصر الدين أحمد يوسف جامع بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المكان كي أحمد حسين جامع بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم maqaan kiyya Ismaa'il Aliyyi Tinjaama. Ayyee galatoomaadha. Yeroo ammaa kana soomanni nuti waggaatti yeroo takka nu bira ga'u jechuudha. Amma nu bira ga'ee jira fedha gooyitaa taanaani namoonni hedduu ollaa keenyarraa nama nuti beeynu haadha abbaa keenyarraa ta'e nam tokko otoo as ga'u hawwu kaasin geenye jira. Isin fedha gooyitaa taanaan as geessan mee maaltu si dhaga'ama? الحمد لله ادوتا كان ربي خياب غلطا غلچو بربادا نمني نن بيو خاني نن ارغا بيخلين خا اكا يرو تنانген جچو بردين غدا جرو خمو سومنا برنا خنا نوجين خيريسا خيسا ان قدتين هدوت جرا خنا فو ربي خياب ادوتا كان غلطا غلچو بربادا الحمد لله جچو فدا ان كرور نكو اد خدي سومنا خدبر راخان ادته سومنا دبر خيستي كورونا وا مسجد چو فيجرو چرا مسجدتي صلاتو اين رغتنيف سرتني يدي جرو برا دبر سنانس نجلا دبر توري برنا كن دبر سنة صلاة تولان جرا برا دبر ندبر سن برنا أكا هريبان جرا خيا كن دبر سن أكن يروت يجوتو إبادة تكن دبر سنيفين قبعة جرانا مانتك سومني خنسيف مالي سومني أنا فدا أكمل تبسيط سومنا يجون نبرتي bakka guddaa qaba. Idannoo addaa wanni qabdu Ramadaana wal qabatee Ramadaana birrayyoo haa ta'u jechuudha. Ayi soomana dabre irratti galgala qamaa bullee guyyaa bakka arafaa ooluudha. Mudannoo nuti qabnu. Haala kanaan dabarsuun akkami? Haala kanaan dabarsuun amma fakkeenya jiini kun waggaatti naannee nurra dhufaami. Ji'a kana kan duraanii daran ibaadaan dabarsuu akka qabnu ergaa akkasiitu jira. Ati akkamitti mee halkan qamaati guyyaa hirribaa yoo dabarsite wanni ta'an? Haala kana dura jiru jijjiiruudhaan halkan qamaa bullee guyyaa rafaa ooloo san ta'in halkanis guyyaas soomanni halkanii fi guyyaan qabu halkanis rabbiif taraayii dhaabbatuudha guyyaas soomana kee salaata fardii salaattee akka dur yeroo biraa guyyaa fi halkan soddomman tana saammachuudha fardeeffannee ayyee galatooma mee amma gaafii bohaartii jidduudhaan isaan gaafadha gaafii kaniin gaafadha irra deebanii akka naa jiran jechuudha. رمضان يا رمضان 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 أهلا بك رمضان رمضان رمضان